Bakka kasayyaa dammeeti isinii fannisaa sume carraa kana naaf kennuu keef galatoomin siin jedha. Yoo nuti difaayaa ofirraa goonu, yoo nuti ofirraa deebii deebisnu, yoo nuti waan nutti dhufe duula nutti baramu ofirraa qolannu, waan nuti islaamummaa lallabuudhaaf akkasunda bakka hundatti toora adda addaa irratti yookaan sooshaal miidiyaa fi lafuma arginetti islaamummaa lallabaa irratti fakkaata. Laa akkasitti hin jiru nuti. Yoo nuti as deemame ofirraa deebisna. Fakkeenya onlaayinii kanarratti jalqaba kan ol bahee onlaayinii kanarratti waa meeqa dalagaa ture ijoollee protestaantiiti hanga paasterootaatti dabalatee jechuudha. Bara 4-5 dura namni toora kanarratti amantii baasee toora sooshaal miidiyaa kanarratti waa hedduu dabarsaa ture ta'an. Nuti duula sana ofirraa qolachuudharraa itti seenne malee ofirraa qolannaatti irra malee islaamummaa waamichi islaamummaa akka gara bakka qaba haga qaba. Akkaataa isaa saniin deemna. Akkanumatti ammallee ammoo tasumatti namaan arrabsuudhaaf islaamummaan nuuf hin kennamne. Badhaasa guddaa rabbi nuu kenne kana namaan arrabsinuufi miti. Nuti waan nutti duule ofirraa deebisuun haalaaf saalaa bahuu kennaa miti. Akkaaf gara fudhooguu kennaa miti. Ammoo islaamummaa abbamaatu itti dhufa. Abbamaatu itti dhufa. Ustaazni amma irraa akira qabxii ijoo dubbatanii bahan. Osoo namni islaamummaan ala jiru Yahudaaf Nasaaraa hunda dabalatee ka amantiilee 99 meeqaatamii meeqa addunyaa kanarra jiru hundillee osoo islaamummaatti deebi'ee amantii irra dhalate sanatti osoo deebi'ee rabbummaa rabbii irratti olaantummaa rabbii irratti dandeettii fi aangoo rabbii irratti beekumsa rabbii irratti hamma filee xaafiitii gad waan ta'u hin dabalu. Akka jiru namni nama muslima jedhamee dachee rabbii kanarra jiru kun hundis osoo islaamummaa irraa garagalee hamma lilmeen baara keessa seentee yoo baatu baara irraa bishaan fuutee baatu san rabbi irraa waa hin hir'isuu jechuudha. Kanaafuu jennaan obbolaawwan kiyya isin ijoolleen muslimaa yoo arrabaan isin duulan ana islaamummaa sirraa na dhoorgee jedhaani. Yoo kana waan haasofsiiftu daqiiqaa sekundee lama sekundee sadi. Ifama guddaa. Amma ijoollee keenya ijoollee islaamaa jettanii jara kaan hin tuqina. Tokkoffaa irratti nuti warra qara'ee hin beekne warra matsaafal qudduusii yookaan immoo matsaafa qulqulluu dubbisee hin beekne dogongora cimaarra jirra. Ustaaz dhiifama naa godhaa. Isinii galee miidiyaa kanarraa alhamdulillahi rabbil alamin baay'ee daawwattoota illee baay'een qaba. Sumayyaan nabeettii yookaan immoo nabeetti zinaash jechuudha kanaan dura. Maaliif dogongora ijoolleen keenya warri baratanii hin qaban warri matsaafa qudduusii hin dubbisin warri quraana hin dubbisin akkuma kiyyaa an barat anamma barumsa hin qabu alhamdulillahi rabbil alamin amantii qabu. Amanuun immoo nis qara'uunis immoo inshaallah waan darbite hin qabdu. Garuu dogongora guddaa kan qabu ijoollee keenya waan tokkotti tu gurra kennamuu dhiisee dhagaa buqqisaniitii walammachiisanii jetti Oromoon yeroo ajaa dubbisan of arrabsiisanii jedhanii beektani. Tokkoffaa irratti maaliif akkana jette jechuun keessan hin malu dogongora kan guddeessatti qabu ijoollee keenya nuti akka anaan ilaalchise warra barnoota hin qabneedha. Koomentii jala galanii barreessuu fi amantaa ofii irratti eenyunuuf falmuu mirga qaba eenyunuuf hiniinuu mirga qaba. Akkuma amantaa kiyya jaalladhutti namni kun amantaa isaa jaallatamoo isaa walalaa ayaajamaa. Tuan amma ana dhaqee masqala mormarra kaawwatu argitanii akkam taatan warri islaamaa akkas jettanii kaalkuleet gootanii ilaltanii ijoollee kiristaanaatti dhagahamuu qaba. Garuu yeroo jarri arrabsanuu nummoo silaa gorsuu qabna. Yeroo jarri nu arrabsanii ijoolleen dhaqanii Ya, obboloonni kan kenna wal gorsaadha. Mee wantoota namaaf barnoota ta'u waan tokko wal gaafanne ijoollee kan kenna islaamummaa irra gara Anisa barbaadeen seenee an kirkirii barbaadeen seenee dhiifama. Wanti gaafii natti ta'e ammaan akka islaamaa keessatti islaama irratti dhaladhee guddadde malee gaafii tokko atamma duraanii kiristaanummaa keessa turte gaafii natti ta'e gizee mara gaafii na cimqooyitu jira. Gaafii kanallee maaruufin illee nan gaafadhe dheetiin sodaadde. Amma yeroo duraanii ijoolleen kiristaanummaa keessa jiran dhugaa rabbii siin jedha bari kolfini kan namni yeroo gaafii wal gaafatu bari waliin kolfin jiru barnootaa kun. Yesuus Kiristoos rabbii isa ardiif samii uumee jedhanii miiree ijoolleen obboleeyyan kiyya kiristaanaa.
Ishi ana kan gaafii natti ta'ee gizee harii sammuu kee keessa nyaatu gizee harii sammuu koo keessa nyaatu hawaaf Adam innoo ituu nam tokko addunyaa kanarra hin jirre jara lammanii Adam irraan Hawwaadha kan addunyaa kanarratti uumame. Yesuus Kiristoos yookaan isaan dhalachuun jaraa dhalatanii kaaniiti. Jara isammoo maaltu kalqe? Jarammoo maaltu kalqe? Bareedaan si kan deebisaa garuu sagaleen eenyu bara jira qulqullinaan akka dhaggeeffattuuf jechuudha. Garuu bira annam tokko mana keessa jira qophaa mana madaamii keessa jira. Ana bira ta'inaa zinnu. Laasi biraa miti muutii godhateera. Eessi gaafiin kan kee jechuudha nabii Aadamii fi haadha teenya waan eenyuti uume ka jedhudha. Yesuus Kiristoos dhiyeenyatti dudduuba jaraatii miti kan inni dhalate. Yani garuu maal sitti fakkaate? Isaan maal fudhata sitti fakkaati? Raayii Yohaannis maraaf huletti irratti maal jedha? የመጀመሪያና የመጨረሻ እኔን እንጂ ጀደ ከጀልቀባ ፊ ከዱማ አና ጀዳ jechuudha mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 keessatti garuu wantoonni kun dogongora kan jalqabaaf dhuma hin qabne Yesuus Kiristoos haadharraa dhalate abbaa malee jechuudha. Haadhaaf abbaarraa kan hin dhalanne jalqabaaf dhuma kan hin taane malka Tsaadiq jedhamu kaahini ka ta'e tokko ni jira galeera miti. Kanaafuu bakka kanatti kun dogongora wantoota wal fakkeessan baay'eetu jira bakka sanitti maada malka Tsaadiqis kan nebbare መጀመሪያና መጨረሻ የለውም ገብተሻል? መጀመሪያ ሲንጅሩ መጨረሻን ሲንጅሩ ሰጀዱ መጀመሪያ ቀባለ bakkooti kun wantoota wal faalleessu baay'eetu jira jechuudha. Jalqaba qaba hiddi dhalootaa jedhamu jira akkasumas dammoo haadha teenya gulguleetti Maariyaam irraa dhalate jechuudha. Kullummaadha. Kanaafuu akkuma በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ መጀመሪያ ቃል ነበረ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ይላል አይደለም እንዴ? እና ገረ ከኛት ሶዱፍ ነገር ቁርአናይትስ ነብይሰን ያላ ቃል ነው እንዴ ከኛ ነብይከና ይወደ ገረ በከሰነትስ ደግሞ ረቢን ብራ ዳለቴው ከን ደግሞ ኒ ኤርጋሜቲን ኡፌ ጀቹለ ሲፍ ገረ በከሰነት ኤርጋማ ደመኔ ቀለቃሚቴ ጀቹለ ያኒ ጀቾት አቦቲን አመንታ ሂከታኒ ደፈን ወንቶታ በራይሶ እንዳኒ አቦቲን ከኛ አመንታ ቄሶን Oi konna deebi'a ka wangaafin kiyya bar irribana urgee jira. Kana filaan habibati jechuudha. Yesuus Kiristoos jamma humaa qalaquu sin danda'u humaa gochuu sin danda'u abbaa biraa ergame ofiin saayyoo jechuudha. Ergamaan siif galeera miti. Kun jechoota abbootii amantaa qabatanii ani akka Yesuus Kiristoos ergamaa rabbii ta'e kana nan beeka bar yeroo rabbii jedhamee itti yeroo rabbii kan isa dura dhalate ማችን ነበረ እና የዛሬ አንድ ቀን ነው ሁለት ቀን ቢላል የሚባል